Akkam jirtu dhaggeeffattoota. Yeroo kana dubbii sagalee Waaqayyoo ergaa gabaabaa mata duree kottaa nus in himna kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Kottaa nus in himna. Faarsaa Daawit 78 lakkoofsa 3 hanga 8tti kan jiru nan dubbisaa akkana jedha. Dubbii nuyi dhageenyee beekuu bira geenyes isa abboonni keenya nutti himan gochaa gooftichaa ajajamaaf aangoo isaa dinqiin hojjetes nuyi dhaloota dhufutti in himna malee ijoollee isaanii jalaa hin dhoksinu. Inni abboommii isaaf dhugaa ba'u Yaaqoob keessatti jabeesse, seera isaas Israa'el keessatti dhaabateera. Isaan kanas ijoollee isaanii akka barsiisaniif inni abboota keenya ajaje. Egaa dhaloonni itti aanu isaan kan akka beekutti warra ammalleen dhalatiin ka'anii dabarsanii ijoollee isaaniitti haa himan. Isaanis immoo amanannaa isaanii Waaqayyo irra akka kaa'ataniif abboommota isaas haa eegan malee hojii Waaqayyoon irraanfatin. Akkasumas akka abaabilii isaanii warra buquu jabeeyyii warra isarratti ka'anis warra yaanni isaanii waan tokkotti jabaateen dhaabanne hafuurri isaanis Waaqayyo isaaniif kan hin amanamne hin ta'in jedha. Kottaa nus in himna. Ergaa waamicha of keessaa qabudha. Faarfannaa kana booddee walitti deebina. Hirriba keessa yoon dammaqne qabeenyi ishee atuunumaa jira ishee hin beekne balballi ishee banaa jira dinnis kan argeera ka'ii waldaaf turriba keessaa guyyaateera nus kaanee qabsiifnaa guucaa haara'umsaa saamiin kana eegaa kan bara cufiinsaa seenaan galmeesseera sochii waldeensotaa caakkaa folqat gaaluun kan labsannu gootaa gowwoomsaa lubootaa kan ifatti baasee Luuterin yaadannaa dhugaa kan bobeessee nus taasan callisnu xumurarra geenye waldaan haa dammaqtu maaf callisne teenye. Nus kaanee qabsiisnaa jedha obboleessi keenya faarfataa misgaanaan. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kottaa nus in himnaa kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsi 16 akkana jedha. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname otoo hin dabarsiin itti hojjedhaa jedha. As keessatti tuqaa 3 akka nuti ilaallu nan barbaada. Inni jalqabaa yeroo isiniif kenname kan jedhu. Yeroon kennaa Waaqayyoo akka inni ta'e. Inni lammaffaan immoo itti hojjedhaa kan jedhu. Yeroo Waaqayyo nuuf kenne kanatti immoo hojjechuu akka qabnu. Sanuu immoo otoo hin dabarsiin itti hojjedhaa. Kana jechuun yeroon kamiyyuu otoo nuti ittiin fayyadamin bifa Waaqayyo barbaaduun otoo ittiin fayyadamin darbuu akka inni hin qabne nu agarsiisa. Inni sadaffaan inni baay'ee murteessaan garuu guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif jedha. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif. Phaawulos warra Efesooniin har'a immoo nuun warra bara xumuraa keessuma bara jalqabaa sanarra caalaa yeroo gadhee fi hamaa keessa kan jirru yeroo xumuraa keessa kan xumura seenaa addunyaa kanaa keessa kan jirruuf Phaawulos guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo Waaqayyo nuuf kenne otoo ittiin dabarsiin itti hojjechuu akka nuti qabnu waamicha nuuf godha jechuudha. Akkasuma Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 12-13 akkas jedha. Yeroo itti amanne caalaa amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti ribaa dammaquun isinirra jiru ta'uu isaa beekaa. Halkanichi sokkee guyyichi dhiyaateera. Kanaafis kottaa hojii dukkana keessa hojjetamu ofirraa fuunee gannee mi'a lolaa isa ifa keessattiin hojjetan in hidhanna jedha. As keessattis ergaan isa Efesoonii wajjiniin wal fakkaatu nuti argannu inni jalqaba yeroodha.
yeroon kun yeroo itti hirribaa dammaqanidha jedha. Inni lammaffaan immoo hojii, yeroon kun yeroo hojiiti, yeroo rafan miti jedha. Sababni isaa iddoo kanatti immoo kan inni kaa'e Phaawulos yeroo amanne caalaa guyyaan fayyinaa nutti dhiyaateera jedha. Guyyaan fayyinaa nutti dhiyaateera. Yaa obboloota, heertuu kana lamaan keessaa ergaa baay'ee barbaachisaa fi ofii keenya madaaluu gara ofii keenyaatti kan nu deebisan ergaa akeekkachiisaas as keessaa argan. Akkam yeroo keenyatti hojjechaa jirra? Rafaa jirra moo dammaqnee hojii Waaqayyoo hojjechaa jirra? Kiristoos fakkeenya garaagaraa yeroo kaase hojjettoota amanaman, hojjettoota nama namne jedhee fakkeenya inni kaase yaadachuu dandeessu. Faarfannaan nuti amma dhageenye waldaan Waaqaa hirriba keessaa yoo hin dammaqne jedha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Uumama boqonnaa 19 lakkoofsa 12 hanga 16tti yoo dubbifanne seenaa gubachuu mandara Sodomiif Gomoraa argina. Iddoo sana keessatti garuu waa'ee Looxii fi namoota isa wajjiniin jiraniiti kan nuti arginu. Uumama boqonnaa 19 lakkoofsa 12 hanga 16tti jechuudha. Mee deemeen nan dubbisa akkas jedha. Kana booddee namoonni warri keessummoonni sun Looxiin, addanaa nama kan biraa qabdaa? Ati soddoota kee, ilmaan kee, intaloota kee mandara kana keessaa kan kee kan ta'an hundumaa iddoo kanaa baasi. Nu iddoo kana balleessuuf jenna. Iyyanni warra iddoo kana jiraatan irratti gara Waaqayyootti dhiyaate guddaa waan ta'eef Waaqayyo mandara kana akka balleessinuuf nu ergeera jedhan. Yommus Loox dhaqee soddoota isaa warra intaloota isaa fuudhuuf jiranitti dubbate, ka'aa Waaqayyo mandara kana balleessuuf jedha, iddoo kanaa ba'aa jedheen. Soddoota isaatti garuu waan inni taphaaf isaanitti dubbate itti fakkaate jedha. Yommuu boruun baqaqes ergamoonni sun Looxiin, ka'ii mandara cubbuu isheetiif adabamtu keessatti akka hin balleeffamneef haadha manaa kee, intaloota kee warra addana jiran lamaanis fudhadhuu bayi jedhanii lubbuutti qaban. Inni garuu qaqqabachaa ture. Haa ta'uyyuu malee Waaqayyo waan isa baraareef namoonni sun isa, haadha manaa isaa, intaloota isaa lamaanis harka qabanii baasanii mandaratti duubaan hin ga'an jedha. Ergaa baay'ee ajaa'ibsiisaa iddoo kana keessaa argan. Mandarri Sodomiif Gomoraa baduuf jetti. Mandarri kun baduudhaaf ergamoonni itti ergamaniiru. Mandarri kun baduudhaaf yeroo muraasatu hafe. Haa ta'uyyuu malee otoo boqonnaa 18 achi deebitanii yoo ilaaltan, utuu Abrahaam waa'ee mandara kanaatiif Waaqayyoon kadhatu argitu. Yeroo kana keessatti ergamoonni sun mandara kana keessaa nama barbaadan qabu. Innis Looxii fi maatii isaa ture. Wanti nama ajaa'ibu garuu ergamoonni kun dhaamsa tokko Looxitti himan. Innis mandara kana keessaa nama qabda yoo ta'e isaan haa oolaniiti isaan baasi. Nama kan kee ta'an hundumaa jedha. Mandara kana keessaa nama qabda yoo ta'e isaan baasi kan jedhu. Sana booddee Loox akkuma isaanitti himan soddoota isaa warra intaloota isaa fuudhuuf jedhan waamuu dhaqe. Isaaniin ka'aa mandarri kun baduuf jetti, mandara kana keessaatii bahaa, lubbuu keessan oolfadhaa kan jedhu waamicha isaaniif dhiyeesse. Sanaan booddee isaanii waan inni taphaaf isaanitti dubbate itti fakkaate jedha. Waan inni taphaaf itti dubbate isaanitti fakkaate jedha. Yeroon kun garuu yeroo waan taphaa haasa'an miti. Yeroo haasaa taphaa haasa'an miti yeroon Loox keessa jiru. Garuu haa ta'uyyuu malee isaanitti waan inni taphaaf isaanitti dubbatu itti fakkaate jedha. Lakkoofsi 15 fi 16 garuu waa'ee Looxiidha kan inni kaasu. Iddoo sanatti kan nuti argannu tokko ergamoonni Looxiin lubbuutti qabanii jedha. Lubbuutti qabanii jechuun ni ariifachiisanii jedha. Yeroo kennuufii didanii jechuudha. Sababni isaa lakkoofsa 16 irratti yoo ilaaltan qaqqabachaa ture waan jedhutu jira waan ta'eef. Lafarraa harkisee ariifachuu dide jechuudha. Ergamoonni yeroo isaaniitti seeraan fayyadamu. Sababii kanaaf Looxiin baasuu dhaqanii Waaqayyo akka isaan Looxiin baasaniif itti ergeera. Waaqayyo Looxiif maatii isaa baraareera yoo manni hin qaqqabata ta'eyyuu. Kanaaf jecha isaan dhumarratti maal godhanii harka isaa qabanii isaa fi maatii isaa, haadha manaa isaa fi intaloota isaa harka qabanii mandara duubaan gahanii jedha. Wanti nama ajaa'ibu iddoo kanatti ergamoonni hojii itti ergaman hojjechuudhaaf yeroo isaanitti sirnaan akka isaan fayyadamanii fi garuu Looxii fi namoota
warra kansaa jedhamanii yaadaman sanaa biratti garuu hir'inatu argama ture. Isaan sun gonkumayyuu dhaga'uun barbaanne waamicha Loox isaaniif dhiyeesse. Garuu Loox dirqama isaa ba'eera. Loox immoo lafarra harkifachaa ture jedha dubbiin sagalee Waaqayyoo. Yaa obboloota, nuti yeroo keenyatti fayyadamaa jirra. Qaqqabachaa jirra. Mandarri biyyi lafaa kun baduuf jetti waan ta'eef yeroon amma nuti kan nuti dubbifanne Efesooniif Roomee keessatti yeroo isiniif kennametti otoo hin dabarsiin hojjedha. Yeroon kun yeroo itti hirribaa dammaquun nurra jirudha jedha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Looxitti akeekkachiisni itti kenname anaaf isinittis nutti kennameera. Mandara badisaaf qophoofte kana keessatti namoota waamuu akka nuti qabnu, badisatti namoota deeman badisa jalaatii akka nuti baraarruuf ergaan nutti kennameeru jira. Keessumaa mul'ata boqonnaan 14 lakkoofsi 6 hanga 11 ergaa nutti kennamedha. Ergamaan inni jalqaba lakkoofsa 6 irraa kaasnee yoo dubbifnu mee heertuu kana kallattiidhumaan dubbisuun barbaada. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6 hanga 11tti. Kana booddee ergamaan biraa tokko wangeela isa bara baraa baatee warra lafarra ta'anitti, saba hundumaatti, gosa hundumaatti, afaan dubbatamu hundumaatti, nama hundumaattis labsuudhaaf bantii Waaqaa walakkaawutuu balali'uu nan arge. Innis sagalee guddaadhaan yeroon firdii isaa waan ga'eef Waaqayyoon sodaadhaa, ulfinas kennaaf, isa Waaqa lafa galaana burqituu bishaanii uumeefis sagadaa jedha. Ergamaan biraan inni lammaffaanis isa duraa duukaa bu'ee kufteetti Baabiloon guddittiin isheen sabni hundinuu daadhii waynii dheekkamsa isa halalummaa isheerraa dhufu akka dhugan goote kufteetti jedhe. Ergamaan biraan inni sadaffaanis isaan duukaa bu'ee sagalee guddaadhaan namni bineensichaa fi bifa fakkeenya isaafis yoo sagade gubaa sanas adda isaatti yookiis harka isaatti yoo fudhate innis ofii isaatii daadhii waynii dheekkamsa Waaqayyoo isa utuu makaa hin qabaatiin xoofoo dheekkamsa isaatti buufame dhuguuf jira. Fuula ergamoota qulqullootaatti, fuula hoolichaa durattis ibiddaa fi dhagaa boba'uun dhiphifamuuf jira. Aarri ibiddaa isaan dhiphisuu immoo baruma baraan ol hin ba'a. Warra bineensichaaf bifa fakkeenya isaatiifis sagadaniif nama gubaa maqaa isaa argisiisu fudhatuufis halkan guyyaas aara galfachuun hin jiru jedhe. Kana keessatti obsaan danda'uun warra Waaqayyoof qulqullaa'anii abboommii Waaqayyoo eeganii Yesuusitti amanuu isaanii jabeessanii hin barbaadamaa jedha. Kun ergaa akeekkachiisaa nuti addunyaa kanaan akka geenyuuf bara xumuraa kanaaf nuuf kennamedha. Yeroon firdii akka ga'e akka labsinuuf. Namni bineensichaa fi bifa fakkeenya isaaf akka hin saganne, gubaa isaas adda isaatti yookiin harka isaatti akka hin godhanne yoo kana godhe xoofoo dheekkamsa Waaqayyoo isa makaa hin qabiin dhuguuf akka jiru. Dhiphifamuuf akka jiru, baduuf akka jiru. Isa kana Baabiloon akka isheen kuftee jirtu. Namni Baabiloon keessaa bahuu akka qabu akeekkachiisa cimaa nuti addunyaa kanatti, addunyaa guutuutti himuu qabnu. Sanummoo saffisaan lakkoofsa 6 irratti deebinee yoo ilaalle wangeela isa bara baraa kan baate ergamaani otoonni balali'uu argina. Saba hundumaatti, afaan dubbatamu hundumaatti, nama hundumaatti labsuudhaaf. Balali'uu jechi jedhu kun saffisa guddaadha kan inni agarsiisu. Kanaafiyyuu qomoota addaan hin baasin, afaan otoon addaan hin baasin nama hundumaaf ergaa lallabamuu qabu bara xumuraa kanatti nutti kenname. Namoonni ergaa kana labsan lakkoofsa 12 irratti barreeffamaniiru. Isaan kun warra Waaqayyoof qulqullaa'an, abboommii Waaqayyoo warra eegan, Yesuusitti amanuu isaanii warra jabeessan jedha. Isaan kana ergaa kana addunyaatiin ga'uu kan qabu. Garuu tokkoffaa garee kana keessa jirraa kan jedhu of gaafachuu qabna. Itti waamamuu qofti garee kana keessaa nu gochuu dhiisuu danda'a. Iddoo kanatti kan barbaachisu isa dhugaa namoota Waaqayyoof abboomaman ta'uu danda'u qabna. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an ta'uu danda'u qabna. Kiristoositti amanuu isaanii warra jabeessan ta'uu danda'u qabna jechuudha. Yaaqoob keessatti maal jedha? Ergaa Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 22 hanga 25tti akkas jedha. Warra dubbicha hojiirra oolchan ta'a malee warra dhaga'uu duwwaadhaan of gowwomsan hin ta'ina. Namni dubbicha dhaga'ee hojiirra immoo hin oolchine akka nama fuula isaa of ilaalee keessatti ilaalee akka jirutti ofiisaa arguuti. Ofiisaa ilaalee erga deemee booddee achumaan bifni isaa attam akka ture in irraanfata. Namni seera birmadummaa isa hir'ina hin qabne keessa lixee ilaalu, isa biraas kan hin deebine, isa dhaga'ee hojiirra kan oolchu malee kan hin irraanfanne garuu gochaa isaatti gammaduuf jira jedha. Yaa obboloota,
ergaasa xumuraa kana kan labsan warra of gowwoomsan miti. Warra dhaga'uu duwwaadhaan of gowwoomsan miti. Warra itti waamamuu qofaadhaan dhugaa kanatti waamamuu qofaadhaan of gowwoomsan miti. Warra dhugaa kanaaf jiraatan isaanidha kan xumura irratti ergaa kana labsuu danda'u. Sababni isaa Waaqayyo garee kanaaf boqonnaa 14 yeroo ilaallu lakkoofsa tokko kaafne Waaqayyo warra mallatteesse, warra mallattoo Kiristoos fudhatan warra 144 argama jechuudha. Kanaafiyyuu mallattoo Kiristoos fudhachuudhaaf waa'ee warra 144 dubbachuuf miti. Garuu mallattoo Kiristoos warra fudhatan warra hafuura qulqulluutiin cuubaman qofatu ergaa kana lallabuu danda'a. Isaan kana keessa jiraachuuf garuu isa dhugaatti abboommii Waaqayyo eeguu Kiristoosii wajjin jiraachuu dhaga'uu duwwaadhaan of gowwoomsuu dhiisuudha jechuudha. Isaayaas keessatti kan arginu boqonnaa 58 keessatti saba bara xumuraati. Saba bara xumuraa argina. Keessumaa lakkoofsa 12 fi 13. Isaayaas boqonnaa 58 lakkoofsa 12 fi 13. Akkana jedha. Isa dur diigamee ture hin deebiftu, hundee isa Baabiliin keessan kaan irratti hin ijaartu. Isin warra isa caccabe deddeebisan, warra karaa isa duudee ture tottolchanis hin jedhamtu. Lakkoofsa 13. Isin guyyaa sanbataatti lafumaallee dhaquu yoo dhiftan, guyyaa kosa qulqullaa kanatti fedha keessan duukaa bu'uutti yoo eeggattan, guyyaa sanbataa, guyyaa gammachuu, guyyaa qulqullinni koo ulfinatti argatu yoo godhattan, guyyaa sanatti dhimma ofii keessaniitiif adeemtaniitti gammadu, wanta waa'ee hin baafnes dubbachuu yoo dhiftan, yommus ana Waaqayyotti hin gammaddu, ani immoo iddoo ol kaa'atti akkasiin ol baatan, dhaala Yaaqoob abbaa keessanis akkasiin nyaattan nan godha jedhee afaan kootiin kana dubbadheera jedha. Waaqayyo iddoo kanatti saba Israa'eliif otonni waadaa galuu argina. Isa jalqabaa irratti hir'ina saba kanaa isaanitti hime. Sanaan booddee haara'umsa akkamii akka isaan gochuu qabanis itti hime. Yoo isaan haara'umsa jedhame kana keessa galan, karaa isaanii isa hamaa kanarraa yoo deebi'an, gara Waaqayyootti yoo isaan deebi'an, wanta inni amma lakkoofsa 6 kaasee boqonnaa kana lakkoofsa 6 kaasee dubbate sana yoo isaan godhan, Waaqayyo immoo waadaa isaaniif gale jechuudha. Innis maal jedhamtu? Warra isa caccabe deddeebisan, warra karaa isa duudee ture tottolchan in taatu jedha. Isa dur diigamee ture hin deebiftu, hundee isa Baabiliin keessan kaan irratti hin ijaartu jedha. Sana booddee sabni kun saba akkamii akka isaan ta'uu qaban immoo itti aanee lakkoofsa 13 kaasee barreesse jechuudha. Sabni kun warra abboommii Waaqayyo eegan akkuma mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irratti arginu, sabni bara xumuraa irratti ergaa xumuraa labsanis kunoo iddoo kana jiru jechuudha. Warri isa dur diigamee ture warri deebisan, warri karaa isa duudee ture tottolchan, warri isa caccabe deddeebisan, hundee isa Baabiliin kaan irratti warri ijaaran, daandii isa dur irratti warri ijaaran, warra abboommii Waaqayyoo eegan akka isaan ta'an bara xumuraa kanatti illee jechuudha. Wanti nama ajaa'ibu seenaan kun bara xumuraa irratti illee akka inni irra deebi'u raajiin hin kaasa. Koomentarii iddoo kana deemtanii dubbisuu dandeessu. Kanaafiyyuu warra Waaqayyoof abboomamanii namni hundumtu yeroo kana ergaa kana ilaalaa daawwachaa kan jirtan akkasiin of ilaaltan hin barbaada. Lakkoofsa 13 keessatti innis abboommii Waaqayyooti. Keessuma abboommii isa bara xumuraa kana keessatti namoota hedduutiin irra deemame, waldaa hedduutiin kan diigame, karaa isa duude, isa kana warri deebisan, warra lakkoofsa 13 irratti qajeelfama barreeffame sana hojiirra oolchanidha jechuudha. Namni hundumtuu akka inni of madaaluun barbaada. Akkas jedha, guyyaa sanbataatti lafuma hallee dhaquu yoo dhiftan. Lafa hallee jechuun maal jechuu akka ta'e isin tilmaamuu dandeessu. Guyyaa kosa qulqullaa'aa kanatti fedha keessan duukaa bu'uutti yoo eeggattan, fedhii ofii duukaa bu'uu dhiisu. Guyyaa sanbataa guyyaa gammachuu, guyyaa qulqullinni koo itti ulfina argatu yoo godhattan,
qulqullinni waaqayyo akkamitti ulfina argata? Guyyaa sanatti dhimma ofii keessaniitiif adeemtaniitti gammadu wanta waa hin baafnes dubbachuu yoo dhiiftan. Yaa obboloota yeroo baay'ee waa'ee guyyaa sanbataa ilaalchise hojii hojjechuu dhiisuu dandeenya. Mana waldaa deemuu dandeenya. Bakka waaqeffannaa deemuu dandeenya. Mana waaqayyoo keessatti yeroo dabarsuu dandeenya. Seerri qajeelfamni iddoo kanatti barreeffame garuu tokkoffaa fedhii jecha jedhu argina. Kun immoo yaadaa wajjin wal qabata jechuudha. Yaanni keenya to'atamaa ta'uu akka inni qabu. Lammaffaan immoo dubbii keenya yeroo baay'ee xiyyeeffannoo hin qaban isaan kun lamaan. Yaanni keenyaa fi dubbiin keenya guyyaa sanbataatti maal fakkaata? Yoo isa kana haaromsa kana keessa jiraanne qofaadha kan nuti bara xumuraa kanatti ergaa xumuraa addunyaatti lallabuu dandeenyu jechuudha. Yeroo kana yaa obboloota isa diigame warra deebisantu barbaadama. Wanti diigame jira addunyaa kanarraa. Dhugaa dubbachuuf taanaan wantoonni baay'een diigamaniiru. Seerri waaqayyoo diigameera. Barsiisni macaafa qulqulluu bifa dhabeera. Namoonni Ermiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 16 keessa kan jiru raajii Ermiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irra kan jiru akkas jedha. Ammas waaqayyo isin saba isaatti dubbate gara karaatti as baatii ilaala. Daandiin inni durii karaan inni ba'eessi sun amma eessa jira jedhaatii gaafadha. Boqonnaa akka argattanitti karicha irra deema jedhe. Isin garuu lakki nuyi isa irra deemuu hin barbaannu jettan. Waaqayyo kan inni barbaadu mee gara karaatti as baatii ilaala. Daandiin inni durii inni ba'eessi sun amma eessa jira jedhaatii gaafadha. Daandiin inni durii inni ba'eessi sun eessa jira jedhaatii gaafadha. Seenaa Nahimiyaa yaadachuu dandeenya. Ni iyyaafata ture. Mandarri abboota isaa akkam akka isaan ta'an. Warri otoo hin booji'amiin turan akkam akka isaan turan ni iyyaafata ture. Har'as namoota daandiin inni durii maal fakkaata eessa jira jedhanii namoota qoratantu barbaadama. Nahimiyaan imimmaan isaa buuse hin kadhate kana qofa isoo hin taane gara hojiitti gale. Yaa obboloota waamichi koottaa nus in himnaa jedhu akka nuti boonyu akka nuti gaddinu karaa caccabe babbade seera waaqayyoo diigame ilaalle akka nuti gaddinu qofa osoo hin taane garuu akka nuti hojiitti seennudha kan inni barbaadamu. Faarsaan 78 lakkoofsi 3 hanga 8. Faarsaan 78 lakkoofsi 3 hanga 8 kan nuti jalqaba dubbifanne akkana jedha. Dubbii nuyi dhageenye beekuu bira geenye isa abboonni keenya nutti himan gochaa gooftichaas ajajamaa faangoo isaa dinqiin hojjetes nuyi dhaloota dhufutti hin himna malee ijoollee isaanii jalaa hin dhoksinu. Obboloota yeroo sana haaromsa akkasiitu ture, barumsa akkasiitu ture waan ta'eef nutti himani nutti dabarsanii ergaan kun nu bira ga'e jechuudha. Haala kam keessayyuu yoo jiraatan dhiphina kam keessayyuu yoo jiraatan lubbuu isaanii illee wareeguudhaan aarsaa hedduu kaffaluudhaan nutti himani abboonni keenya akkuma iddoo kanatti barreeffamee jiru jechuudha. Sababni isaa jedha lakkoofsi 5 inni abboommii isaaf dhugaa bayu Yaaqoob keessatti jabeessee seera isaas Israa'el keessatti dhaabateera. Isaan kanas ijoollee isaanii akka barsiisaniif inni abboota keenya ajaje. Abboonni keenyas immoo akkuma ajajamanitti nuun gahan. Lakkoofsi 6 immoo adaraa nutti kennamedha. Egaa dhaloonni itti aanu isaan kana akka beekutti warri ammallee dhalatiin kaanii dabarsanii ijoollee isaaniitti haa himan. Hundumtuu wal harkaa fuudhuudhaan ergaa kana nu biraan ga'e. Sana booddee lakkoofsi 7 qajeelfama nuti gochuu qabnudha. Isaanis immoo amanannaa isaanii waaqayyo irra akka kaa'ataniif abboommota isaas haa eegan malee hojii waaqayyoo hin irraanfatiin. Akkasuma akka abaabilii isaanii warra boquu jabeeyyii warra isa irratti ka'anis warra yaanni isaanii waan tokkotti jabaateen dhaabbanne hafuurri isaanis waaqayyo isaaniif kan hin amanamne hin ta'in koottaa hin himna. Nus hin himna. Ergaan kun jaarraa hedduu lakkaa'ee yeroo nu bira ga'e akkaataa amma qajeelfama iddoo kanatti barreeffameen. Yaa obboloota isaan abboommii waaqayyo haa eegan. Saba abboommii waaqayyoof dhaabatu ture warri ergaa kana nu biraan ga'e har'a sabuma abboommii waaqayyo eegutu ergaa kana lallabuu qaba. Wanti nama ajaa'ibu garuu waan nagaadha jedhu fakkaata haalli keenya har'aa.
nagaadha waan jennee lallabaa jirru fakkaata. Sababni isaa yeroo addunyaan garatti gortu wallaaltee jirtu keessatti ijoollee Waaqayyoo rafanii jiru. Wanti nama ajaa'ibu garuu ergaan kun dirqama keenya akka inni ta'e akka nuti beeknu hin barbaada. Hisqeel boqonnaa 3 keessatti Waaqayyo Hisqeeliin akkas jedha. Lakkoofsa 18 yommuu ani nama jal'aadhaan ati dhugumaan hin duuta jedhuun ati immoo yoo isa of eeggachiisuu dhaabatte karaa isa jal'aarraas deebi'ee akka fayyuuf yoo itti himuu dhaabatte namni jal'aan sun yakka isaatiin hin du'a ani immoo dhiiga isaa harka kee keessaa nan barbaada. Qajeelfamni kun Hisqeel qofaaf kan kenname jennee yaadna yoo ta'e of gowwoomsina jechuudha. Waaqayyo har'as namni jal'aan waan ittiin himamneef jal'ina isaa sanarraa deebuu dadhabuu isaatiin badiisa dhufuuf jedhu jalaa hin oolu. Namni jal'aan hinuma bada. Garuu badiisa nama jal'aatti nuti itti gaafatamuuf akka jennu dirqamni akkasii akka nurra jiru akka nuti beeknu hin barbaada. Kiristoos gara Yerusaalemitti yeroo deemaa ture bartoota keenya kana nurraa callisiisi jennaan Fariisonni, barsiisonni seeraa, luboonni utuu isaan callisaniiyyuu dhagoonni kun iyyuu iyyuu ture jedhe Kiristoos. Wanti nama ajaa'ibu garuu Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 43 irratti egaa jedha Kiristoos mootummaa Waaqayyoo isinirraa fudhame saba warra ija isaaf godhatuuf akka inni kennamu akkasiin beektan hin barbaada jedha. Kennaanuuf kenname kana carraanuuf kenname kanatti yoo nuti hin hojjennu ta'e dhugaa dubbachuuf taanaan seenaan kennaa namootatti kenname sun nuun irra deebi'a jechuudha. Inni kennaa isatti kenname itti hojjechuu dhiise inni qaburraa fuudhame sana booddee lafa ilkaan qaruutti gatame jedha Kiristoos fakkeenyaan yeroo dubbate jechuudha. Yaa obboloota dirqama nurra jiru kana bahaa jirra, dhalootatti himaa jirra. Tarii yeroo eegna ta'inna yeroon hin geenye jennee eegna ta'inna yeroo eegnu wayii qabna ta'inna namoonni yeroo baay'ee anis kanan keessa ture erga kun naa mijatee haala akkasii kana booddee yeroo akkasii kana booddee ergan kana godhee booddee kana ergan mijeeffadhee booddee yaada jedhutu jireenya koo keessa ture yeroo bal'aaf jechuudha. Tarii isinis waan akkasii keessa jirtu ta'a. Wanti isin eegdan jira. Yookiin immoo akkuma dinqii wayii ta'ee wanti nu fuudhee addunyaa kana keessa nu bittimsu wayiitu jira jenneeti waan akkasii eegaa jirra ta'a. Yeroon kun yeroo itti hirribaa dammaquun nurra jiru akka inni ta'e akka nuti beeknu hin barbaada. Lallaba keessatti lallaba boqonnaa 11 lakkoofsa 4 hanga 6tti kan jiru ergaa Waaqayyoo akkas jedha. Boqonnaa 11 lakkoofsa 4 hanga 6 namni yeroo hundumaa qilleensa gaarii eeggatu sanyii facaasuu hin danda'u. Namni yeroo hundumaa gara duumessaa ilaalus midhaan isaa makarachuu hin danda'u. Karaa qilleensi irra deemu yookiis gadameessa keessatti baanaan attamitti mucaa akka ta'u akkuma beekuu hin dandeenye akkasuma Waaqayyo inni waan hundumaa hojjetu kan godhu beekuu hin dandeessu. Waan ati facaafte keessaa inni kam akka tolu waan hin beekneef sanyii midhaanii kee ganamaan facaasi, galgala sarki kee facaasuutti hin boqotiin. Inni kun yookiis inni sun yookiis immoo lachanuu hin tolu ta'a jedha. Namni yeroo hundumaa qilleensa gaarii eeggatu sanyii facaasuu hin danda'u jedha dubbiin sagalee Waaqayyoo. Haala mijataa eegna taanaan akkuma jalqaba jenne kana mijeeffadhee ka'een itti darba jenna taanaan Kiristoos namicha tokkoon na duukaa bu'ii jennaan tole garuu kana godheen sana godheen dhufa jennaan akkamitti sababa dhiyeessee Kiristoos wajjin bu'u akka inni dadhabe seenaa sana keessaa deemtanii ilaaluu dandeessu. Iddoo kanattis namni yeroo hundumaa qilleensa gaarii eeggatu sanyii facaasu. Faarfannaa obboleessa koo Girmaa'een ayyaadha. Qilleensa gaarii kan eeggatu raawwatee sanyiin facaasu aarsaa malee alaabaa dhugaa kana namni oliin kaasu. Kanaaf cimii humni sadii siinis eeggataa jiru yeroo dhumaa afuurri wallaalchisoonis kaa'aniiru. Waaqni nu haa gargaaru. Fakkeenya boqonnaa 6 lakkoofsa 6 hanga 11 deemeen dubbisuu barbaada. Fakkeenya boqonnaa 6 lakkoofsa 6 hanga 11 iddoo sanatti
nama dhibaatti ergaan otoo dubbatamu argina. Namni dhibaan kun hiyyumni isatti dhufaa jira akka iddoo kanatti ibsametti. Sababni hiyyummaa nama kanaa garuu yeroo isaatti fayyadamuu dhabuu isaati. Sababni hiyyummaa nama kanaa garuu yeroo hundumaa hirribaan dabarsuu isaati. Akkas jedha, ati namicha dhibaa nana mee dhaqii mixii ilaali. Akka isheen itti jiraattu yaadaan qabi ogeessas ta'e isheen gaggeessituu eegduu mootiin qabdu. Kana keessaa immoo waan ishee barbaachisu boonan tuullatti. Nyaata ishees yeroo makarii walitti hin qabatti. Ati dhibaa nana hamma yoomitti ciifta? Hirriba keessaa yoom kaata? Ciisuudhaaf harka kee wal irra hin qaxxaamursita, yeroo muraasa hin mugda, yeroo muraasa hin rafta. Hiyyumni akka saamtutti, dhabinnis akka nama mi'a lolaa hidhatetti sitti hin dhufaa jedha. Mixii ilaali jedha. Mixii ilaali. Mixiin uumama baay'ee xixiqqoo yoo taate iyyuu bifa ajaa'ibsiisaa ta'een jireenya ishee gaggeeffatti. Iddoo kanatti wanti barreeffame mixii ilaali jedhee lakkoofsi 7 isheen geggeessituu hin qabdu, eegduu hin qabdu yookiin mootii hin qabdu. Wanti nama ajaa'ibu hundinuu hojiin kun kan kooti jedheema hojjeta. Tokkummaa cimaadhaan hojjeta. Isaanirraa baradhaa jedha. Dhibaa'ummaa bara keenya jiru kana keessatti nutillee mixii irraa barachuu danda'u qabna. Ergaan kun warra bara xumuraarra jiru unuuf barreeffame. Mixii irraa akka nuti barannuuf. Waaqayyo yeroo baay'ee akka nuti wantoota garaagaraa irraa barannuuf saba isaas yeroo darbee keessatti wantoota garaagaraa irraa akka isaan baratan. Keessumaa Ermiyaas boqonnaa 35 yoo ilaaltan saba Rekaabotaa irraa akka isaan baratan. Uumama irraa akka isaan baratan yeroo baay'ee Waaqayyo affeerraa taasisa saba isaatiif. Uumamni hojii isaan irraa barbaachisu yeroo isaanitti hojjechaa jiru waan ta'eef. Faarsaa Daawit keessatti kan nuti arginu uumamni hojii isaanii seeraan hojjechaa akka isaan jiran. Seeraan hojjechaa akka isaan jiran. Faarsaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1-2 akkas jedha. Bantiiwwan Waaqaa ulfina Waaqayyo himaa jiru. Wanti bantii Waaqaa jalaa mul'atu hojii harka isaa hin labsa. Guyyaan guyyaa isa xaanutti kanan dabarsa. Halkanis halkan isa xaanutti waa'ee kanaa hin beeksisa. Isa kanaaf jechi dubbiinis hin jiru. Sagaleen isaanii hin dhagahamu. Haa ta'uyyuu malee wanti isaan dabarsan guutummaa biyya lafaatti hin bahe. Wanti isaan himanis andaara lafaa hin ga'e. Gooftichi achi bantii Waaqaa keessatti biiftuudhaaf godoo hin dhaabe. Isheen akka dhirsee misirroo diinqa isaatii bahutti hin baati. Akka nama jagnaattis adeemsa ishee raawwachuutti hin gammaddi. Andaara bantii Waaqaa isa gara tokkootii baate naannofti andaara isaa isa gara kaanitti illitti ifa ishee isa gubaa duraa kan dhokatus hin jiru. Uumamni hojii isaanii hojjechaa jiru. Yaa obboloota uumama irraa barachuu qabna. Yeroon kun yeroo rafan miti. Mixiin gaggeessituu hin qabdu jedha. Eegduus hin qabdu, mootiis hin qabdu. Har'a garuu hojii Waaqayyoo hojjechuu keessatti nama karaa nu agarsiisu eegna ta'innaa laata. Asiin bayati, asirraan bayi dhugaa bayi, achirraan bayiti ergaa kana dubbadhu, karaa garasii bayi nama nuun jedhu barbaannaa laata. Mixii irraa barachuun garuu namni hundumtu hojiin kun kan kooti jedhee dhimmame akka inni hojjetu yeroo isaaf barbaachisutti mixiin jedha. Mixiin wanta yeroo gannaa ishee barbaachisu yeroo makarii walitti qabatti. Kana jechuun yeroo ishee itti fayyadamti. Ammas ergaan iddoo kana keessa jiru dhimma yerooti. Rafuu akka nuti hin qabne, dhibaa'ummaa nurraati mul'achuu akka inni hin qabnedha iddoo kanatti kan nuti arginu jechuudha. Yeroo baay'ee wanti na gaddisiisu Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 7 keessatti seenaa namichaa waggaa 38 dhukkubsatee yennaan Kiristoos guyyaa sanbataatti deemee isa fayyiseeti. Lakkoofsa 7 irratti yoo argitan Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irratti Yesuus namicha kana gaaffii gaafate. Gaaffii sanaaf gaaffii Yesuus gaafate fayyuu barbaaddaa kan jedhu yoo ta'u namichi sun garuu deebii inni deebiseefi Gooftaa bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama na buusu hin qabu. Ofii kootiin immoo utuu ani itti rakkadhu namni biraa na dura keessa lixa jedhee deebiseef. Nama hin qabu jedhe namichi kun. Nama hin qabu.
nama na gargaaru hin qabu. Wanti nama ajaa'ibu bakka sana kan jiru barsiisota seeraa, luboota, leewwota, fariisota warra seeraan fayyina jedhan, namoota waamaman saba waaqayyo addunyaa kanarraa yeroo sanaaf qabu turan. Isaanuma gidduu taa'eeti namichi kun kan inni Yesuusin nama na gargaaru hin qabu, nama hin qabu kan inni jedhu. Nama meeqa dhalaata har'a utuu nuti isaanitti baanee dubbii isa dhageenye akkuma faarsaa 78 keessatti dubbifanne sana dubbii isa dhageenye dhugaa isa nuti beekuu bira geenye kana kan barbaadan garuu dheebuu kanaa otoo qabanii nama isaan gargaaru dhabuu isaaniitiin kan aadan gargaarsi keenya kan isaan barbaachisu. Wanti nama ajaa'ibu ergaan ergamoota mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6 kaasee hanga 11tti ergamoota 3 labsame. Wangeelli ergamootaan labsamu hin jiru. Ergamoonni waaqayyo haala mijeessuu danda'u akka nuti ergaa kana lallabnuuf, garuu haa ta'u malee ergaa kana kan lallabu nuyi. Nuti ergaa kana lallabuu qabna. Garuu utuu nuti ergaa kana lallabuu qabnuuti namoota meeqadha kan dhugaa nuti beeknu kana wallaaluudhaan akka hoolaa gara qeeraatti deemtutti badisatti kan deemaa jiran. Sababni namichi kun ani nama hin qabu jedhuuf maaliif beektu? Kiristoos Luqaas boqonnaa 10 keessatti fakkeenya fudhateen namoonni yeroo sana keessa turan namoota akkamii akka isaan ta'an nuuf ibseera. Barsiisaan seeraa tokko Yesuusin gaaffii gaafate, abboommii keessaan caalu kamii kan jedhu jechuudha. Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 25 irraa kaastanii dubbifattan. Jireenya bara baraa galuudhaaf maal gochuutu narra barbaachisa jennaan Kiristoos deebii deebiseef. Sana booddee deebiin Kiristoos deebiseefi lakkoofsa 27 irra kanarratti namichi garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaan waaqayyo kee goofticha jaalachuu siif ta'a, namas akka ofii keetitti jaalachuun siif ta'a jedhee deebise. Yesuus immoo deebiin kee qajeelaadha, atis hin jiraatta, kana raawwadhu jedheen. Wanti nama ajaa'ibu seenaan kuni namichi jireenya bara baraa argachuuf maal gochuutu naaf ta'a jennaan Kiristoos immoo inni barsiisaa seeraati ture waan ta'eef isa qoruuf dhufe waan ta'eef Kiristoos sana keessa isaatti beekee seera keessatti maaltu jira akkam jettee nama barsiifta jedheen jennaan namichi waan seera keessa jiru itti hime. Waaqayyoon jaaladhu, namas jaaladhu kan jedhu. Kanaafuu Kiristoos maarree akkasuma godhi hin jiraatta jedheen. Argitanii? Sana booddee barsiisonni yeroo sana sabni waaqayyoo yeroo sana keessa turan, tajaajiltoonni yeroo sana keessa turan amala akkamii akka isaan qaban ilaalchisee namichi akkas jechuudhaan Kiristoosin gaaffii gaafate. Barsiisichi seeraa garuu lakkoofsa 29 nama qajeelaaf gochuu barbaade nama isa kam jedhee Yesuusin gaafate. Argitanii? Nama isa kam. Kana jechuun maal jechuudha? Nama gidduullee garaagarummaa kaaniitu jiru jechuudha. Nama isa kamiin jaalachuu qaba kan jedhu. Sana booddee Kiristoos fakkeenya tokko isatti hime. Fakkeenyi inni itti hime seenaa yeroo sana sirriitti nu ibsa. Kanaaf namichi sun waggaa 38 dhukkubsatu nama isa gargaaruu dhabe. Isaan nama gargaaraan jiran waan ta'eef. Namni tokko Yerusaalemii gara Yerikoo deemuuti saamtota harka bu'ee du'aaf jireenya gidduutti isa dhiisanii deemanii jedhe Kiristoos. Sana booddee lubni tokko itti dhufee bira darbee sanyii Lewwii keessaa namni tokko itti dhufee bira darbee nama Samaariyaatu isa gargaaree jedhe Kiristoos. Iddoo kanatti kan nuti arginu lubni inni namaa fi Kiristoos gidduutti dhaabatee araara godhu. Sanyiin Lewwii hojii mana qulqullummaa keessaa warri hojjetan nama bira darbaa jiru, nama rakkate bira darbaa jiru. Gosa Samaariyaa keessaa nama tokkodha kan namicha gargaaree jedhe Kiristoos. Nama isa kam kan jedhuuf Kiristoos nama tokko jedheetu jalqabe. Nama tokko adiidhaa gurraacha hin jenne, hiyyeessa sooressa hin jenne, nama akkamii hin jenne, garuu nama tokko nama gosa kamiyyuu haa ta'u, afaan kamiyyuu haa dubbatu,
sanyii kam keessa haa ta'u namni tokko Yerusaalemiitii gara Yerikoo deema garuu saamtota harka bu'e luboonni gargaaruutu isaan irra ture leewonni gargaaruutu isaan irra ture har'as gargaaruudhuma isaan irra jira ture har'as gargaaruudhumatu isaan irra jira ture nutu addunyaa kana keessa jira garuu nama isa kam nama gidduutti garaagarummaa buusuutu jira har'allee ergaan nuti labsinu immoo warri ergaa kana labsuu qaban immoo akka Yohaannis mul'ata isaa keessatti argetti afaan hundumaatti nama hundumaatti gosa hundumaatti lallabuu qabudha ergaan nu harka jiru nama hundumaa kan ga'u qabudha asitti garuu afaaniin nama gargar qooduutu jira gosaan nama gargar qooduutu jira addunyaa siyaasaa keessa kan jiran ijoollee waaqayyooti yeroo kan toora onlaayinii irratti nama ilaala addunyaa siyaasaa kan adeemsifamaa jiru warra mana waaqayyoo keessa tajaajila ofiin jedhanidha bifa namaa gargar baasuun yeroo wallaalamu keessa jira akkamittiin ergaa nama hundumaaf lallabuu hin danda'ama utuu nama afaaniin gargar qoodnu akkamitti afaan hundumaatiin dubbachuu hin danda'ama akkamitti lallabuu hin danda'ama qoy kanaaf ture kan namichi waggaa 38 guutuu iddoo sanatti dhibamaa jiruuf Kiristoos garuu hin qaqqabeen har'as taanaan karaa kamiin iyyuu haa ta'u Kiristoos ni qaqqaba garuu akkuma Kiristoos jedhe yoo isaan callisan iyyuu dhagoonni kun iyyuu iyyu garuu isiniif wayyoo nuuf wayyoo dhiigni jara kana nurraatii barbaadama waan ta'eef yaa obboloota kottaa nu isin himnaa kottaa hin rafnu yeroo keenyatti itti fayyadamnu waanuma dubbachuun narra jiruuf ergaa kana dubbachaa hin jiru garuu yeroo itti dacheen kun xumura labsaa jirtu yeroo itti haalli qilleensaa xumura labsaa jiru yeroo itti haalli addunyaa kanaa hundumtisa waa hundumtu xumura labsaa jirutti kan xumura labsaa hin jirre ijoollee waaqayyooti aniif isin xumura labsaa hin jiru ergaa akeekkachiisa nutti kenname addunyaatti akka himnuuf himaa hin jiru kana gochuu keenyaan immoo itti gaafatamaa guddaa keessa jirra kottaa hin himna mee faarsaa boqonnaa 78 lakkoofsa 3 hanga 8tti kan jiru isin irra deddeebi'aa dubbifadha Isaayaas boqonnaa 40 deemee dubbisuu barbaada Isaayaas boqonnaa 40 waa'ee Kiristoosidha guutummaan isaa waa'ee dhalachuu Kiristoosiin ni ilaallata akkasuma immoo waa'ee deebi'ee dhufuu Kiristoosiin raajii ilaallatudha lakkoofsa 1 irraa kaasee akkas jedha waaqayyo keessan jajjabeessaa saba koo jajjabeessaa garaa saba Yerusaalem kan rukutu dubbadhaatii cubbuu isaa hundumaaf harka waaqayyo keessaa adaba dachaa lama akka fudhate barri inni garbummaatti rakkachaa ture akka raawwate yakkisaas akka dhiifameef itti himaa jedha sagaleen nama lafa onaa keessaa lallabu tokko waaqayyoof karaa tolchaati hara lafa duwwaa keessattis karaa gooftaan keenya irra deemu qajeelcha dachaan hundi lolaa kaafamu tulluun gaarris hundinuu haa kuffifamu inni bu'aa ba'iin diriiraa haa ta'u inni wal caccaalaanis wal haa qixxaatu yommuu ulfinni waaqayyoo mul'ata waaqayyo ofii isaatii kana waan dubbateef namni hundinuu kana arguuf jira hin jedha sagaleen tokko labsi otoo jedhuu nan dhagee ani immoo kanarratti maal jedhee labsuu nan jedha inni immoo deebisee namni hundinuu akka margaati miidhagummaan isaanii hundinuus akka daraaraa bakkee keessaati yommuu waaqayyo hafuura isaanitti baafatu margichi hin coollaga daraarichi hin harca'a dhugumaan sabichi akka margaati margichi hin coollaga daraarichi hin harca'a dubbiin waaqayyo keenyaa garuu barabaraan dhaabatee hin hafa jedhe yaa isa xiyoonitti misiraachoo himtu tulluu dheeraatti ol ba'i yaa isa Yerusaalemitti misiraachoo himtu sagalee kee humnaan ol fuudhiin sodaatinis mandaroota Yihuudaatiin ilaa waaqayyo keessan jedhi kunoo waaqayyo gooftaan humnaan hin dhufa irree isaatiinis immoo kunoo gatiin inni namaaf kennu isa harka jira mindaa isaas of duraa qaba itti fufee isin dubbifachuu dandeessu yaa isa xiyoonitti misiraachoo himtu tulluu dheeraatti ol ba'i
yaa isa tsiyoonitti yerusaalemitti misiraachoo himtu sagalee kee humnaan ol fuudhiin sodaatiin mandaroota Yihuudaatiin ilaa Waaqayyo keessan jedhii sagalee kee ol fuudhii himi. Yaa obboloota, ergaan nu harka jiru ergaa lallabamuu qabudha. Garuu kan lallabaa jiru warra biraadha. Ni beekna naannoo keenyatti kan ta'aa jiru. Ni beekna akkamittiin namoonni baay'een ergaa dubbachuun isaa nama saalfachiisu. Daandii itti ba'anii sagalee guddistuu qabatanii akkamittiin akka isaan lallabaa oolan. Ni beekna sagaleen gurguddaan mandara keessaa dhaga'amu sagalee akkamii akka ta'e. Isaanitti quba qabna. Ofii keenya ammoo hin dubbannu. Dhugaa nu harka jiru awwaallee keenya. Silaa kan dubbatamuu qabu ture isa nu harka jiru ture. Nun garuu hin dubbannu. Waaqayyo nu gargaaru. Xumura irratti mootota isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 9 ergaa jiru dubbiseen asuma irratti nan dhaaba. Mootota isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 9. Kana booddee walii isaaniitiin guyyichi guyyaatti misiraachoo himan waan ta'eef nuyi har'a calluma jechuu keenyaan waan gaariin hojjenne. Hamma lafti bari'utti yoo turre adamni nu argata. Kanaaf kottaa ammuma gara mana mootummaa dhaqnee himna jedhan. Obboloota, ergaan kun ergaa ani anaaf isiniif guyyaa yeroo kana dhaamuu barbaadudha. Guyyichi guyyaatti misiraachoo himanidha. Nuyi har'a calluma jechuu keenyaan waan gaariin hojjenne jedhan jarri kun. Hamma lafti bari'utti hin teenya jennaan immoo adamni nu argata. Kanaaf ammuma yeroo toon kennin ammuma dhaqnee misiraachoo hin himna. Seenaa jaroota kanaa dudduuba deebitanii isin dubbifachuu dandeessu. Kottaa ammuma hin murteeffannaa. Ergaan nu harka jiru kun akkamittiin akka inni nu harka ga'e hadaraa seenaa haa qorannu. Yoo kana goone qofaadha seenaan kan inni nuuf kennameef akka nuti irraati waa barruuf waan ta'eef yoo seenaa sana qoranne qofaadha kan nuti miira har'a keessa jiru hirriba har'a keessa jiru keessaa kan nuti ka'uu dandeenyu. Dhumarratti faarfannaa tokko isiniin affeera. Ka'aa raayyaan loltuu Waaqayyoo hiriira keenya sirreeffannee hojiitti baanaati. Yeroon keenya baay'eetu darbee utuu qilleensa buqnee tufnu waan waa'ee hin baafneetti diraamaadhaan ganaan dhiyaatu sadhaa geenyee hojiitti kudhaa hiikkaan wangeelaa of murteessuu nu barbaachisaa amma guyyaan fayyuu yeroo taamanneerra caalaa. Ka'aa warri rafaa jirtanii hirriba fuuraa keessaa ga'ee deebiin fayyisaa keenya martiinuu wal dammaqsaa. Labsii xumuraa gurruun duhaa dhaga'u kanuuf murteessu yoo jiraate Baabiloon keessaa ba'u. Inni hundee Baabiloon jigsu xumureera qophiisaa. Haalonni nu danqan sirrachuun ammumadha yeroonsaa. Gooftaan akka dubbii nu harka jiru kana labsinuuf hirriba nuti keessa jiru kana keessa nu haa dammaqsu. Bara Martin Luther Ture Ugasa bakan jala chisani muda male Muskani kapsipa Mucha harahun sa Samin kana eka Kan bara chufinsa
si walen suta Tanka pulkat galu Kalap sanugota Hoyong saluguta Kani fatibase Ruteria dala Luga kambubese Ustaz mencaliku Tumura laginya Waldana damatu Magtalunete